shorbaa tokko itti godhadheera. Amma duraan dursee garaacha galchaa. Foon maashinatti makame. Amma immoo foon itti galchaa. Dilootii dheerii hojjedha. Xiqqooma sii ka ibiddi dhaye jechuudha. Xiqqooma ka ibiddi dhaye amma ibidda jala dhaamseera. Oo'ama dhadhama oo'isanii fi dhadhama oo'isaniin sukkuuma sirriitti waliin gahaa. Amma ibiddi jala dhaameera. Kan bilchaate doon ta'in kan xiqqoosii rifate jechuun oo'aadhaan hojjetaara. Dheedhii xiqqoosii kan lablabbi jedhamu san akkas godhaa jira. Shunkurtitti godhadha. Amma shunkurtatti godhee qaaraatti godhee shunkurtiinis dheedhii ta'uu qaba yeroo dilooti ta'e yoo bilchaate namatti hin tolu. Dheedhii hoo ta'e baay'ee mi'aa. Dheedhii ta'uu qaba. Yoo kan dilooti bilchaate illee hoo ta'e shunkurtiin yoo dheedhii ta'e baay'ee bareedaadha. Kuni garuu ka bilchaatee miti xiqqooma sii ibiddi kadhayeedha. Anamma jala dhaamsee onnuma faan oo'ama maxabashama oo'aa bichaa waliin dhahaa jira. Dilootiin kee akkana fakkaataa. Yoo jaalattanii laayikii godhaa, sheerii godhaadhaa. Viidiyoo biraatiin nagaa walitti deebinutu hundi keessanuu bakka jirtanitti nageenyi rabbii isinirra haa jiraatu. Nagaan naa turaa baay'ee.